Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Maraabbii bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala kabajaa. Har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin gara biyya barbaadanitti qarshii tokko malee ittiin bilbiluu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu qarshii tokko isin gaafatu akkaataa ittiin weebsaayitii tokkotti fayyadamtanii gara biyya barbaadanitti bilbiluu akkaataa ittiin dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo egaa gara biyya barbaadanitti weebsaayitii kanatti fayyadamuudhaan qarshii tokko malee bilbiluu ni dandeessu jechuudha. Egaa weebsaayitii kana akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan, eessaa argachuu akka dandeessan, akkanumallee akkaataa ittiin bilbiluu dandeessanii fi itti fayyadama isaa guutumaan guutuutti isinitti agarsiisa. Qarshii tokko malee gara biyya barbaadanii bilbiluu ni dandeessanii, akkamitti bilbiluu akka dandeessan, haala kamiin bilbiluu akka dandeessanii fi gara biyyoota akkam bilbiluu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana wal fakkaatu kanaan duras hojjedhee ture. Viidiyoo sanis daawwachuu hin dagatinaadha. Egaa gara biyya barbaadanitti qarshii tokko malee bilbiluu ni dandeessu. Ani mu'eedha chaanala kan koo Soofuu Maraabbiirra. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaa akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegaladha. Gara barnoota keenyaatti ceene. Egaa dhaggeeffattoota kan koo duraan dursitanii websaayitii kana argachuudhaaf jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo websaayitii kanatti fayyadamtaniiti kan bilbiltanii. Websaayitiin kun immoo wanta isinirraa fayyadamu qaba. Faayidaa mataa isaa argata innis isinirraa. Isinis immoo gara biyya barbaadanitti akkaataa ittiin bilbiluu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa Google Chrome bilbila nama hundaa irratti nu argama waan ta'eef Chrome keessan seentanii ergasii immoo bakka sarchi baarii kanarratti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barreeffama ani iskiriin irratti isiniif barreesse kana barreessitanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo Globe Phone jettanii .com jettanii barreessitan jechuudha. globephone.com jettanii barreessitanii egaa isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana jechuudha. Globephone free online phone kan jedhu kana isa irratti kilik gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akka hin dogongorre iskiriinii cinaatti isiniif barreessee jira. Egaa haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti SMS erguu ni dandeessanii biyya gara Itoophiyaa keessatti gara SMS yookaan immoo ergaadhaan gara bilbila barbaadanitti erguu ni dandeessanii. So isaan hafan biyya keenya keessatti hin hojjetu. An garuu akkaataa ittiin bilbiluu dandeessan call phone free calling kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara biyya barbaadanitti bilbiluu dandeessanii isa call jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa gara fuula kanaatti isin geessaa dhaggeeffattoota kan koo fuula isaa kanatti isin geessa jechuudha. Free phone calling isiniin jedha. Egaa steppiidhaan isinitti agarsiisa akkaataa ittiin bilbiltan. Garuu asirratti dhaggeeffattoota kan koo of eeggannoo tokko isiniin gahuu barbaada. Warroonni kanaan dura bilbila keessanirraa beeksifni adda addaa akka hin geenne goota yookaan bilook ofirraa gootan beeksifni bilbila keessan irratti akka hin dhufne aappiiwwan adda addaatti fayyadamtanii siitingiiwwan adda addaatti fayyadamtanii warroonni akkas gootan tasumayyuu weebsaayitii kanarratti bilbiluu hin dandeessanii. Kanaafiyyuu duraan dursitanii aappiiwwan beeksisa adda addaa gara bilbila keessanitti akka hin dhufne godhan kan bilbila keessan irratti feetanii oon godhattan yoo qabaattan ofirraa balleessuu qabdu. Sababni isaas aappiin kun kan hojjetu beeksisa adda addaa fuula bilbila keessanii irratti isinii fida. Isarraa argatanis qarshii jechuudha. Qarshii asirraa argatuuni kan isiniif akka gara biyya barbaadanitti bilbiltan kan isin godhu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan kun beeksisaadha. Kanas yoo dhuftan inni kun beeksisaadha jechuudha. Beeksisa kanneen weebsaayitii kanarratti gallakkisuudhaan kan argatu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan viidiyoowwan gaggabaaboon illee jiranii beeksisa kanneen ilaaluudhaan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirraa isinirraa fayyadama jechuudha. Innis haala kanaan weebsaayitii kanarraa beeksifni kun oon godhachuu qabda yookaan beeksisa bilbila keessanirraa bilook gochuun qabdanii aappiiwwan beeksisa bilbila keessanirraa bilook godhan yoo bilbila keessanirraa qabaatan balleessaadha. Akkanumallee siitingii bilook gootanii yoo jiraatte ofirraa balleessuu hin irraanfatinaadha. Beeksifni bilbila keessanirratti adeemuu qaba jechuudha. Websaayitii kanarratti bilbiluudhaaf amma steepii isaa tokko tokkoon hordofaadha akkaataa ittiin bilbiluu dandeessan. Akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo free calling kan jedhu jalatti asuma akkuma asirratti argartan free call phone kan jedhu jalatti enter your name kan jedhu jira. Saanduqa kana keessatti kilik gootanii ergasii immoo maqaa keessan asirratti ni guutu. Fakkeenyaaf kan koo Mu'ee jedheen jira. Asin maqaan feetanii moggaasuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo akkanatti qoyoo gasiiqtan next kan jettu jirti. Next kan jettu kanarratti kilik gootan. Egaa ammas gara fuula kanaatti isin geessaa dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo dakana yeroo gad dhuftan jechuudha. Call phone jedhee free calling kan jedhu jalatti dhaggeeffattoota kan koo maqaa keessan asirratti seebisiniif godhee jira. Gara biyya itti bilbiltanitti asitti ni filattan jechuudha. Select country kan jedhu jalatti
Australia wanta jedhu biyya Australia isinii fida. Biyyuma Australia kanarratti kilik gochuudhaan gara biyya itti bilbiltanii ni filattan jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoonni gara itti bilbiluu dandeessanii isaan kanneenidha. Australiyaan jira, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Canada, China jecha biyyoota baay'eetu argama jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo Denmark, Faransaay, German, Iran, Italy, Kuwait, Mexico, Netherlands baay'eetu jira jechuudha. Biyyoota kanneen Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden biyyoota kanneen jecha kanneen keessaa biyya itti bilbiluu barbaadan ni filatanii fakkeenyaaf gara Ameerikaatti bilbiluu barbaada waan ta'eef United States ka jedhu kana filadhee jira. Isin biyya barbaadan jechuudha filachuu ni dandeessanii biyyoota asirratti argaman kanneen keessaa kan barbaadan filatanii gara biyya saniitti nama barbaadaniif bilbiluu ni dandeessanii. Ergasii immoo enter phone number ka jedhu jira jalatti jechuudha. Enter phone number ka jedhu kana jalatti lakkoofsa bilbilaa nama bilbiluu fi barbaadanii san ni galchitanii fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa nama bilbiluu fi barbaadu san asirratti galchee isinitti agarsiisu. Erga bifa kanaan dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti gara biyyatti bilbiltanii filattanii ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa nama bilbiluu fi barbaadanii asirratti barreessitanii ergasii immoo call ka jedhu kana kilik gochuudhaan nama sanii bilbiluu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa akkuma asirratti argartan installation godhuu irratti argama ready isiniin jedha. Call in process isiniin jedha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo call keessan process gochuu irratti argama isiniin jechaadha. Egaa akkuma asirratti argartan namni na jalaa kaasee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo daqiiqaa lakkaa'uu irratti argama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Erga bilbiltanii geessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo laaptooppii bilbilaa kan fakkaatu diimtuu kanarratti kilik gootanii addaan kutuu ni dandeessan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan disconnect isiniin jedha jechuudha. Egaa bifa nama isinitti agarsiise kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo nama barbaadaniif bilbiluu dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo step nama isinitti agarsiise kana hordofuudhaan nama barbaadaniif bilbiluu dandeessanii guyyaa tokko keessatti daqiiqaa 6 isiniif heeyyamama. Asirratti ammas irra deebi'ee wanta isin hubachiisuu barbaadu bilbila keessan irratti beeksifni adda addaa akka isin hin dhaqqabne yoo kan gootan taate yoo biloo kan gootan taate bilbila keessan irratti ta'uu danda'a appiiwwan adda addaa fe'uudhaan ta'uu danda'a. Beeksifnoonni adda addaa akka amma asirratti argartan kun akka isin hin geenne yoo gootan appiin kun tasumayyuu isiniif hin hojjetu. Appiin kun kan hojjetu beeksifnoonni adda addaa asirratti yoo deeman qofaadha. Innis qarshii kan argatu yookaan galii kan argatu isinirraa beeksisoota adda addaa kan asirra beeksisuudhaan beeksisoota weebsaayitiiwwan adda addaa kaampaaniiwwan adda addaa beeksisa kanneen asirratti beeksisan aappii kanaaf ni kafalu. Aappiin kun immoo guyyaa keessatti daqiiqaa 6 akka tolaan bilbilu nuuf eeyyamaa jechuudha. Haala kanatti fayyadamuudha step nama isinitti agarsiise kanaan tolaan gara biyya barbaadanii bilbiluu dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanti beekuu qabdan gara Itoophiyaa bilbiluun hin danda'amu. Biyyoota kanneen keessatti argamtu Itoophiyaan gara Itoophiyaa irraa gara biyyoota amma duratti isinitti agarsiise kanatti bilbiluu ni dandeessan nama barbaadaniif jechuudha. Garuu gara Itoophiyaatti SMS tolaan akka barbaadanitti nama barbaadaniif erguu ni dandeessu jechuudha. Egaa barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irra fayyadamtanii fi akka itti fayyadamtan abdii qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkasumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaa. Video kana like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.